ilmaan keenya nu dhaqqabaa hunolal afaan abboo kanaa taanee dhufne jara keenya isin hundi irra afaan abbaa kanaati afaan ummata dhumu jiruu kanaati tanaaf isiniin jenna yaa ummata keenya wal haa hubannu wal haa caqafnu tanaaf inshallah kara gargaarsaa kallattumaan dabarra mee namu afaan beekun daqiiqaa xiqqoo fudhadhaa Mu'aaziz caaltuunis waan jettan jaame itti dabarra. Okay, nindu badamo Mu'aazaa dubbatu. Itti deem. Jalqabarratti duuba TikTokii wanti turre ajanda hin beekun ture saniif live irratti na agartanii ifama isiniin jecha galatoomaa isin naafeeruudhaaf itti aansuudhaan ammoo miidhaa uummataa osoo siyaasaa wajjin wal qabsiisuu baattan hedduu natti tola. Akkuma beekamu biyya teenya san keessatti dhiibban takka yoo gahe mootummaa yookaan immoo waan wayii wal qabsiisanii namoonni dhugaa osoo arganii dhossan hedduutu jira. Sababni nageenya isaanii ta'uu danda'a yookaan immoo quuqama qabaachuu dhabuurraa kan ka'e miidhaa abbootii keenyatii fi rakkina uummata kanaa osoo waa'ee siyaasatii wajjin wal qabsiisuu baanne uummanni kun hawaasa nagayaati. Hawaasa waan takka jireenya isaanii ooffataa jiru. Ummata harka qalleeyyiidha nigdiif yookaan waan isaan seeraan ala dalagaa jiranis hin jirtu osoo sanirratti xiyyeeffannee tanamoomatiin dubbannee namni hedduunis dubbachaa jirtan haaluma sanillee naa ta'u immoo anis dabalatumaan osoo karaa saniin dubbannee akkam isiniif fakkaata waan jedhu yaada qaba. Kabiraati ammoo gargaarsi namoota keenya gizee hedduu yoo abbaan iyyatee firri dirmataa jetti Oromoon gizee mammaaktu namni yoo namni na iyyansa xiyya dhagee ollaan natti dirmatu miidhaa xiyyaaf kanaafi waan goone nama birarraa isin eeginaadha ifii keenyaa waliif hojjenne sanboodan nama yoo kakaasne yoo waan jedhus nin qaba kanaafi waan haasoo dheeressu hin qabu walumaan as keessa jirra hedduu galatoomadha itti fufaa ustaas. Thank you. Galato Michaltu tenya Muaz itti dabri itti booda kallattumaan karaa itti deemuu qabnu itti deemna. Duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Isin hundaa'u guddisee isin galatoonfachuun barbaada. Sababni isaatillee uummataaf hojjechuun hawaasa ofiitiif sagalee ta'uun carroomuudha. Carraa guddaa kana qaama gartee waan kana keessaa tokko hirmaata akka tokkotti naannoo keessaniif galatoomaadhaan irrattis naafeeruu keessatti hanquban qabu. Karan deemuu jira imalaan deemuu jiralleedha. Ammoo dhimma jala dhufee xiqqoo kumaan dhaggeeffachuu jirutti Alex illeen gubbaan dabalee naamee obboleessa kiyyaa galatoomu. Dhimmi jiru haga ammaa dhaggeeffadhe waan jirus gaasilaa miidiyaa kana gubbaa walumaan jirra argaa jirra. Dhugumatti wantoota tokko gizee ilaaltu haalli jiru haala ulfaataa ta'uu ni argita. Kanarratti ammoo qabxiilee tokkoon dubbachuu barbaada. Duraan dursee uummanni keenya hawaasni keenya warri viidiyoo tana daawwatus kabaja daawwachuuf ta'ulleen waan waraabamee asirra deemaa jiru kana dhugumatti galatoomaadha yeroo teessan qaalii tanaaf gumaachsanii waan as jirtaniif isinillee ijoolleen teenyagaa warri dhageettii qabdan as gubbatti bakka tokkotti akkatti dhuftanii gaafa dhimma dhuunfaa keessanii lafa keessanii sa'aatan islaamaa meeqa godhuu dandeessanii sa'aata kitti as dabarsitaniif guddaa galatoomaadha rabbiin gaajazaa keessanii isin haa kafalu isin jechuu barbaada. Maali amma wanni jiru miidiyaa gubbaa walumaan jirra ni agarra. Rakkoo ummata keenyarra gahaa jiru babal'ifannaa daangaatiin wal qabatee kanarratti ammoo lubbuulee lammiilee teenyaa to'aarsaaf dhiyaate isaantu bahuu jira. Bakka tokko qofatti illee miti kallattii afraniinuu iddoo garagaraatti illee waa hedduutti deemuu jira. Wantoota kanneen gaafa ilaaltu dhugumatti namatti dhaga'ama akkuma obboleettiin teenya jetteetti galatoomii caaltuu teenya wallaahi waan bareedaa jettee duraan dursa waan as gubbatti haasa'u kanaaf Oguta akkasumatti akkasuma Muaz qiyanaafse mu'ee max dhiisi hottu as deebii kaameraa banadhu itti dhiisi waan itti jirtu hottu gamaa kana kaameraa banadhu taa'e poleesoo. Namni hundi jarruma kana hamsaa jala namni hundi akkasuma dafaatii koopiliinki godha nambaaraaliin nama baay'ee biran waa ga'u taaptaaf illee godha itti fufi Muaz. Itti fufi Muaz qiyaniifam. Abshir.
as biratti wanni jechuu barbaadu obboleettiin caaltuun qabxii guddaa kaaftee dhugaa dubbachuudhaa fi laal waan yeroo hedduu namni keenya hin hubanne tokkotu jira. Amma waan kana arragaa guyyaa isaatu gahee haala jirus waliin beena jechuun haalli wanta biyya teenyaa jechuun hajirus Afrikaa keessa jiraachuu wajjin Itoophiyaa jiraachuu wajjin ammoo dhimmi siyaasaa keessatti ammoo akka nama qaama bakka biraa jirutti yeroo hedduu involve godhuu hin dandeenyu kallattiidhaan yookaan ija nama hedduu duratti jechuudha. Kana jechuun ammoo guutumaa guututti dhimma kanarraa quban qabnu yookaan shoora keenya baachaa hin jirru jechuu miti. Kana akkasumatti walii hubachaa deemuu qabna. Siyaasa wajjin dhimmi kun osoo walitti dhufuu baatee natti tola because wanni kun namummaadha, humanityidha. Akkuma na laaleessutti isin laaleessa, feemasoota laaleessa, hoggantoota laaleessuu danda'uudha qaba. Qaama mootummaa jalaa kaasee haga gubbatti laaleessuu danda'uudha qaba. Militarii, milishaarraa kaasee haga poolisii haga hundatti laaleessuu danda'uudha qaba. Yeroo tokko inumaa siyaasa keenyatu badaa yoo kana dubbanne faa maal jaanii waan akkasiitu jira. No, dhimma akkasirratti jettuutu jira. Dhimmi kun ammoo osoo asitti lubbuun namaa bahu jirtu yoo warra waan kanaafati sagalee hin taane yoo ati iyyattee namni siin dirmanne yoo ati wanta hin jenne dararaan tun itti fuftii miidhaan tun itti fuftii gartee barbadaa'insa kana caalaatu manca'insa kana caalaatu dhufaa deema. Kanaafuu wantoota akkanarratti ammoo dhimmi lubbuudha bakka dhimma sensitiiva. Dhimma waa hunda caaluu danda'uu qaba. Dhimma siyaasa achi lafa keessa put aside high kallattiin wanta guutuudhaan seenee nama hunda dhimma ilaallatuudhaan sagalee ta'uu fi danda'uu qabna. Roga hundaan hundinuu anarraa maaltu eeggama, sirraa maaltu eeggama, qaama sanarraa maaltu eeggama. Qaamni hundinuu gaafa gartee roga isarraa eeggamu walitti fidee wanta je'ee furmaata bareedaa tokkootu wanta taa'e jechuudha. Kanaaf maali as biratti amma maaliif walitti dhufne? Wanni walitti dhufneef hagan as jala dhageettis galatoomee namni yaada kanas fidee asitti walitti nu qabeessa. Ummata keenyaaf sagalee ta'uu fi dararaan tun akka irraa dhaabbattu godhuu fi haala danda'ameen garteemi isaan deeggaruu jechuun meeshaa deeggarsaa waan isaan barbaachisu nyaata dhugaatii akka isaan wantarraa wanta hin jedhe isaan kana sappoortu godhuudha deeggarsa godhuudhaaf. Hayyee isaan kana deeggaruuf yookaan isaan kanaaf sagalee ta'uuf bifa kamiin nurraa eeggama. Fakkeenyaaf akka yaada keeyyatti yookaan isaan kanaaf sagalee ta'uuf bifa kamiin nurraa eeggama. Fakkeenyaaf akka yaada keeyyatti akka yaada kiyyaatti dhiifama. Akka ijoollee miidiyaatti akka yaada kiyyaatti dhageettii qabnu sanaan yookaan followersii qabnu sanaan hordoftoota qabnu kanaan hordoftoota keenya kana biraa fi qaamota biraa sabaaf lammii biraa kana bira dabrees sagaleen teenya akka addunyaa biratti illee qaama afaan keenya hin beene afaan birootatiin akka wanta jettillee bifa kamiin sagalee taanaaf karaa mataa kiyyaatiin akka itti yaadu. Yoo waan kana gabaabsee wanta je'een irra dabree gaariidha moo yoo carraa marsaa lammataa keessatti saanaa kan namtee fayyadamee irraa dhiifama. Laala kee goonu yaada jidduudhaan waan takkaa jira waan namni keenya dagate jira keenya jidduun yaada abdeet godhaatiti warra gartee silaa gargaarsa ummata kanaaf darbuudhaaf jatattaa'ee nu eegu jiru jira. Warra sanillee akkamitti ka gargaarsa darban wanni qabannee dhufne zeel kaashaappii waan akkasii qabannee dhufne. Baankiin Itoophiyaa illeen ati numa jirti garuu boruu nu dhufti ni gaafanna meedameen tura ol baafnee gaafanna burqaasa ol baafnee gaafanna tanaaf jidduudhaan jara keenya ni dubbattan ni haasoytan ustaada keenya bagana gayaan dhuftanii hordoftoota keetitti atis jecha lama ji'ititi itti dabarra jara keenyatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Masha Allah baga dhuftanii warrumaan gastirra jiru warri namoonni hedduun flooraaf jedhaa qabdan kun sheer wanni istoorii keessan irra godha akka namni viidiyoo teessan gisee gattu kee isin jala dhufuu danda'uuf. Istoora keessan irratti sheer godha. Inshallah yaada hedduudhaan boodatti deddeebi'ama namni haa dubbatu gara gargaarsaa osoo deemame kallattumaan yaada jahuun qabaa galatooma. Waan namaa ta'u biran ta'a namni nu jalaa irra deemurra gara gargaarsaa. Akkasi istoorii keessan irratti godhamee jara kee istoorii keessan irratti godhaa. Akkasi oliin isin guddisaa ustaada nama naa ol guddisaa deemam zaate nama naa ol guddisaa deeme warra zeel harkaa qabus damiin turaas ol naanaqaa deeme
Ammoo namuu viidiyoo babbanadhaatitti Bakka riippoostii jettu sana laal ustaad bakka riippoostii jettuu fi istoora irratti namni hundinuu riippoostii godhaati san booda immoo istoora irra godha baarakallahu fiik. riippoostii fi istoora nuu godha galatooma. Wallahi akkana isinirraa balbaan. Dubbat eenyu mee namni mo'aasni Irraa eenyuuf kennite? Kun jidduun gargaarsa seenuu qabna waan jettaniif gargaarsa seenaa rakkoon qabu. Okay. laal gargaarsa lamaaf deemne. Eenyu si ol baasa mee eenyu si ol baasa? Namoonni hin gabbuusu natti naaree naannatti mufatinaati beektaa dalagaa wal jalaa wanni goone. Hamza. Yoo Gar tokkoon deemee gabbuute. Yeroo Namni mee yeroo tokko nama akkaawuntii harkaa qabu nu harkisa akkaawuntii nama harkaa qabu. namni gabbisaan gabbisu waan gabaabaa dubbadde. Damiina ol bahee mee tura? Damiina ol ergadhu natti. Damiinni mee si jira? Hamza ergaa laal kun olaare uummanni keenya karaa hundaan dabarfachaa jira. Rakkoo nuti qayyii jirru jechuudha. Rakkoo qayyii jiru rakkoo qoonqoo dhabaa diinagdee keenya halkanii guyyaa wareegamu jira. Namni keenya wareegamu jira. Asli naqaa yeroo takkaafta. Maayyiidha irratti yoo danda'u. caaltuu fi asli ol naqaa. Jalakoomaa akkuma obboleeyyan keenya irra baanetti guddinaaf horiin guunnee jira. Kanaafuu daangaa nuti irra gumuu jiru. Isinuni agartan daangaamee wanni takka kanneen itti jirtu warri aligaa daangumaatti dhumu jiru kunuunsa araaruu amma nama maqaan nigaa isaaniitti immoo bakki takka tokko eenyee rafne biyya qabne biyya keenya irraa qabnee bakki takka diinaa bannu hin jirtu jechuudha. Har'a nuti wanni dhuganii lafaa fi lafee jechuudha. Kanaaf pakai jirtani Oromooni pakai jirtani kuqama yan Oromo hora bula jirenya kai jani arra amma dulu arka jira amma hawun tanadu amlen tan arra o paranta ti gua dubite sesu nagay yan man Oromo hora bula Sagalee hedduu jira gara gargaarsaatti haa deemnu rakkoo uummata keenyaa beeknee jira amma nu ol baas haadamiin turaan dhufee jira itti hafuuf nu gaafadha galatooma. Waan goonu hogguma namni barbaade malee obboleen kiyya ta duran dura isin hunduna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ulfaadhaa baga dhuftanii baga ummata keessaniif tan duraatu asitti argamtanii sagalee ta'uufuun isii jalqabaati itti aansuudhaani waan rabbi isinitti beeku yaadaaf du'aa ilaanii si ummata keenya kanaaf akka waa jettaniif dirmachuu ummanni keenya kuni waan asirratti garsiisuu hin dandeenye hedduu takkaa jira baasa ajaa'ibaa tokkoon nu qabe karaa argee kanatti keessattuu macanaasanitti leengadda durillee gaafa nu jeesanillee gaafa nu rajjeesanillee nu dhiisaniituma deemanii har'ammoo reefa keenya lafarra harkisanii qaama saalaa hundaan muramee waan hamtuu isin miidiyaa kanarratti hin argine hedduu takka ijaan arginee jirra. Dirmachuu lafa Oromootiif qe'ee Oromootiif waan taateef dirmachuu saniif akka wanna taatanii jechuu barbaada. Karaa Awurooppaatii fi karaa Austraaliyaa kana ustaadni ifuma biraa waan qopheesse booda isiniin hima. Karaa immoo North Americaadha, Kanaadaa fi USAdha. Shaafii Nadiiroo as ni jiranii. Kanaadaa immoo obboleessi keenya ni jira, Kalifaa jira. Karaa saniin deemtii wanni deemu ustaaza sanuma isaanuma sana qaceeffama kenni isaan illee ka gastii tanarra bootaa qabachuun qabani namummaa barbaadu qofatti erguu qabani gartee duubu
duubumaan asti tana keessuma mateetiif godhii jechuu barbaadeeti ustaada isaanillee jaluma ta'anii haa qabachaa deeman jechuu barbaadeeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anilleen Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii warri zeel harkaa qabu warri kaashaap harkaa qabu warri gartee maarree Kanaadaa saniis harkaa qabu please hoggaanii fi namni Kanaadaa tokko dhufee ana je'e nama san akkaawwantii narratti ergaa akkaawwantii narratti ergaa ana siin itti hima hogguma san shabnuu godhanii achi ilaallaa jechuudha. Dr. Aslee ya baga nagaan dhufte Qaadan gaafata akka dhiifama asirratti hin dabrini isin hundinuu warra gastii hirtan folooraaf FB gurguddaa qabdanii shee asuma taa'amee sheer ta'uu ni danda'a irratti illee sheer osoo nu gootanii yaaduma dhiifama. Ustaada ani biyasa asuma isinuma jalaan jira hojii boonsaa guyyaa jabaa guyyaa sabaati dhaabbachuu jirtanii obboleen kayya isin hundinuu hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada warra armaa jala jirtaniis kan mul'atiin illee mul'adhaa ol nu bahaadhaa dhimma kanarraa qooda fudhadhaa jechuun barbaada. Asuma isin jalaan jira isin dhageeffadha Abu Sabraddiin xiqqoo turre dhufne gaa'ee dhiifama. Abshir turaaqii damiin abshir. Itti fufaa gara asliidhaa kannaatii fi gara sagantaadhaa deemaa astaata. Asli fudhata. Aslee xiyyattee ani dubbadhu. Salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Baga wal agarree namoota bara dheeraa addaan banne miidiyaa kanarratti warra akka Baba Abu Sabraddiin, Ustaaz Mu'aadoo, Abdee Soddallee wal argaan fagaatte hunduma keessanuu baga nagaa wal agarree dina ol. Nasraa hundi keessanuu ijoollee kana beeku baay'ee addaan fagaanne alaa kullee nageenyi mutu addaan nama fageessa gisee rakkoon milikiin wal nama agarsiisti ka guyyaa qiyaamaa namoonni kaafama jedhanii sheekota duraan dubbannuufi malee dirree takkatti rakkoon nama hundaanuu wal nama agarsiisti alaa kullee haali. Ani gargaarsatti osoon seenen dura yaaboo omata kitti jechuu barbaada. Osoon seenen dura jalqaba irratti warri waan kana qopheessitan galatooma. Ilaalaama akka dooktorii tokkootti dubbii Harargee tana afaanuma wallaale. Miidiyaa kanarratti illee lafarratti illee afaan wallaale. Namni yoo dubbatu namatti aaruu eegale bakka waan ganda ebaluu ta'ee fi namatti aaruu eegale yaa'ii namoota gurguddatu as jira ijoolleen xiqqoolee yoo aartellee rakkoo miti aadii kana walitti himaniituma namni harkarratti walii qicuun jiru namni rabbi jiraata. Gara hawaasa keenya gargaaruutti fufna nama Ustaaz Hamzaa nama hunda keessa waan isaan jaa abbaa fedhe wajjin dhaabatan Yahudaa wajjillee ma dhaabatan dhugaadha kanaaf bakka isaan jiranitti oba takka lama dubbachuu oya daqiiqaa takka horii bilbila natti dawwalame ani amma rakkoo ummata keenyaa kana amma ummata Harargee kana keessattuu akka Oromootti rakkoon jira akka biyyaatti rakkoon jira ka ummata keenya ka Harargee kana waan wallaale yoo deeggarsaa taate ummanni kun amantii ufiitti aansee warra biyya bulchu kana deeggaraara. Ifi warra miseensatii miti na deeggara warra deeggaru yoo tuute yoo misaa'ila taate malee wanni sitti hin darmatamne jiru miidiyaa kanarratti. Baadii Harargeen tun qabdu wallaaleen. Yoo gibira kafaluu taate akka Itoophiyaatitti addunyaa no namni gibira kafalu ko gibira saniin waraanni ittiin Eertiraa deeffatuu fi Asabiin deeffatuu fi Tigree qilee keessaan oofan ko birri ummata Harargeeti. An dhuguma sirriitti abbaan feetan na jaaladha abbaan feetan na jibba dhugaan kanuma. Naggaadee isaanitti miti sheekii isaanittu akka biyyaatitti tokkoffaa wa'ee gibira kafalaara. Haadhaaf abbaan
irraa dhalatte hoo maaliif beelaya maaliif buqqaa maaliif saamama maaliif dubartiin isaanii ulfa tokkoomi lakkuu wajjin duuti ilaanii waan dheeggadde wallahi anin boo'e viidiyoo kiyya dhaqaalaala maaliif waan tokko yoo dubbachuu dadhabu imimmaantu na qaba feesbuuk irra jira dhaqalaa gidee dubbiin na cinqitee waan dubbadhu dhabu garaa keessatti booya akka feemasoota garii ol baasellee booyuun saalfadha xiqqashoo imaana xiqqoo wayii qabaa keessatti bakka imimmaantu ija namara kaameraa jaraa maree deebi'a isinii gale wallaa kama dhugaa rabbiiti waan kana keessatti jara kenna yoo nama deeggaruun dhaaba tokko deeggaruun sodaachuu miti warri biyya bulchitan ebaluun kenna nu haa jabaatu nama kenna nu keessaa dhalatee jedhanii isin faarsuun isin sodaachuu miti handuguma isinitti hima kana keessatti miseensonni paartii badhaadhinaa bakka bu'aan hawaasaa warri aangoo qabdan bulchiinsi keessafuu gali jennaan kal'oon loonitti galtii jedhan kal'oon loonitti galtii waan jedhan tokko jira hushoo jedhan harreen gurri takkaa jedhan sinii galee waan mammaaksa kana hin beeytan natti fakkaate yoo afaan kennallee akka doktora hangaasan baanu wal adda ta'e ushee yoo jedhan harree gurri takka yaa hunduu gurra dhabdi yoo harree baay'ee kennu yoo jettan hunduu gurra dhabdi waan kana keessatti obboleessa kiyya algaan gaariin itti irra raftu konkolaataan gaariin itti ooftu maaliin fudhatan tagilee sabsabaa ta'an gaariin itti fudhattu suni maasii gora haadhaaf abbaan kee baatii sagal garas si baatte waggaa lama duudas si baatte qeerraa buqqaa beelaya daa'ima gaa akka si garatti baate kabiraa obboleessa kee lama garatti baatee du'a isa kana keessatti keessanuu ijoolleen dhaloota naannoo san taatan warri mootummaatiif miti mootummallee dubbii kana keessatti uf laala wanti zalaalam taa'u hin jiru mootummaan hin dhufa jireenyi itti fufa waan hin taane dalaginaa jechuudhumaaf akka sabaatittillee yeroon kun silaa yeroo Oromoon booyuu qabu miti yeroo Oromoon buqqa'uu qabu miti yeroo qabeenyi isaanii saamamuu miti rakkoon bakkema hunda jira ka ummata karaa hin jabaate isaan nuti qabsoo keessa siyaasa keessa harka fudhannee diinagdeen guddannaa jiran namni bar maaliif mootummaa deeggaran ummanni kummaa mootummaa deeggara jedhee wallaalan asirraa wal fannisaa jira bar faarsee bulaa himuun jalaan tuqinaa waan harargee ta'eef jibbitanii nuun jedhaa jira amma nuti faarsee bulaa garii osoo dura dhaabbachuu barbaadu waan harargee ta'eef arsii asliin jibbeenaan jedhan jedhe dhiise wallaahi kunoo Mustafaa balleessa dhiiseera lash jedhe Mustafaan kaarsii eegbira dhaabbadhe dhugaa isinitti himaa faarsee bulaa garii osoo dura dhaabbachuu barbaadu asliin harargee jibbaanaan jedhan jedhee warra dhiise jira nuti akkas saalfanne kanaafi ummata kiyya warri aangorra jirtan warri aangoo qabdan warri miseensa paartii badhaadhinaa keessattuu yoo dandeettan akka sabaatti imimmaan Oromoo irraa haqa yoo dadhabdani akkuma harargeetittu warri mootummaa keessa jirtan daakanarraa kaatanii haga adda caaltutitti warri jirtan waan kana keessatti uf laala namni maal isinin jedha waan kana keessatti uf laala jechuudhumaa fi ijoollee biyya keessa jirantu as keessallee jira haganarraa nama maqaa attaa gochuun barbaadu amboru maqaa achirratti mana shamsaa itti haasawee namni hidhame jechuu sanillee hin dandayu ammatti waan kana nuti akka sabaatti jenne dadhabne keessanuu ijoolleen harargee gaafadha yeroo sabsabaa teettan rakkoo kana jara biraan gaya kanuma jechuu barbaada galatoomaa gara gargaarsatitti haafufnu akkuma argaa jirru yaa uummanni keenya rakkoo cinaaksan kun waan har'aa kaleetii miti waan oolee bubbule akkuma ayyaana waggaa zooreetuma itti deebi'a taraa takka irreecha irratti itti deebi'a taraa takka ramadaan irratti itti deebi'a laallatanii yeroo rakkoo itti deebi'an nuti gumaa ilmoon namaa nu harkatti baateetiin ummata kana gumaa nurraa kafalatu waggaa nutti hin deebi'ani qe'ee namaa hin dhayne saamuu hin dhayne uummanni kun ka ofii yoo kenne malee waan namaa warra barbaadu miti akka harargeetitti yoo guddate durriyyeen isaanii akka haadha kee akkas godhi masiinjara malee hamaa biraan qabu dhuguma isinitti hima isinii galee miti kanaafi keessatti uf laaluun bareeda akka daawwititti keessatti uf laaluun bareeda waan deema jiru kun uf laaluun bareeda jechuudhumaa fi kara gargaarsatti fufa haganuma
waan garaa keessa na deebi'aa jiru bakka isin jirtanitti akka namni dhawu bulgaafachuu fi fixadheera. Aboo soda galatoomii waan bareedaa ani guyyaa kana guutuu guyyaa irraa iyyaa oolu. Kophaati ya guutuu gabbeela alfee masoonni keenya kaasirra jiran dilli kunu waan ati amma kaaste kana yeroo takka takka dhufanii viidiyoo darban. Guyyaa aduun achiin bariitu kana viidiyoo